أنا أصلا راجع بابسام كوي خامر أنا كيسني ده بسا هنقدر ما ترجع بدأ أنا مخوال ما كنت بس دي جراني سجلي مبارك أنا تسليبا ريكورد يقولنا هم دي كيسنو guys Iciti ummata iciti saba baasaa jira. Booddee namichi gowwaan kun jechuudha gowwaa akka isaa. Habibi dabbal. Iciti ummataa baasuu jira. Iciti ummataa baasuu jira. Guruppii kan ijaarame. Guruppii kan ijaarame uummatarra fi malee dhagaha boriifu. Iciti ummataa baasuu jira diinaaf. Please baasanii sagalee kana dabbalo. Diinaaf kennuu jira. Dabbal mootii. Abbaa haqa bakka itti keessee jirtutti. دبان نوصل بسنجا بليس لا بدبان فيا تبغون جري waa'ee ummataa dubbanneenu iccitii ummataa baasuu jira Oromoo dhaggeeffadhaa boriifu iccitii ummataa jira mubee dhaabnee jira abshiji laali dabbaali jara keenya mee poliitii takkanaaf takkumaan dubbadda ركوتا كلالا سورة قاسيتين جرا سجلي مبارك أصلالا Ibro Sheeta Obrami kan durana bega Ibro Sheeta ana Olbas. kan te chuna Olbas Ibro kita Olbas Ibro kita Olbas kotto Ibro Sheeta nama haka ta te olgali kotto Ibro kan te to kola ma de wallahi bara Facebook ira ka se wallahi TikTok na pinana dalota TikTok miti enyu na kan te Ibro Sheeta kairo ke satinam namma Ibro na be kunjuru gabala mi jala wachu didu agai gabala mi jala wachu didu Ibro Sheeta fe masamiti namni sambe kwadalle be kame namni san beeku dhabe namni nama beekuudhaan kabajamee namni nama wallaaluudhaan tuffatamu sana mubaarak suuqii cufee fi dhageessee Ibroo waliin Ibroodhaan kijibe Ibroo kiyya kan beekamtu qaba. Mubee nu gabaabsi filis nu gabaabsi. Ibroodhaan kijibe. Shataa sagalee Ibroo shataa Olesso. Ibroo sheetaa adubbatu. Ibroo dubbadhu sagalee dubbannaa dubbachuu baatee Ibroo. gaafa hawaasni na jalaa dubbachuu didee feemasni na jalaa dubbachuu didee namni harkatti duugee lubbuun isaa cite ulaa dukkaana isaa cufee na waliin dhaabbatee nama sun akka lubbuu isaa baraaru na waliin godhe. Ibroo rabbi sun sodaatu yaqan haga maayikii irra dhaabbattee gurbaa kanaa wajjin wanta godhaniiti sagalee akka dubbatu waan ammaatti akka jiruun dubbachuu jira la ka duraanii. Wanni ammaa takka jarri feemasa walirratti waan fedhe jechuu danda'a sagaleen sun ta mubaarakee miti jennee jirra nuti. Ittiin bana sagalee uummata kuma lama kanarratti itti bana yoo sagalee namni akka dubbatu hin jibbama. Namni akka dubbatu hin jibbama. Ibroo sheeta gaafa sana hin beektu hadda Ibroo tabalee jechuudha. Hadda inni nuu sagalee lamaaf ta'a. Gaafa kaleessa namni san beenne hawaasaaf jecha olii gadi fiigee sagalee ta'u Ibroon wallahi laazim nama harkatti du'aan Oromoo naga qabaa jiru. Namni dukkaana cufatee waliin deeme ana qofa kuloot ilmoo namaati baga jiraate iyyuu nama kana umrii korraa rabbi isaa kennu. Galee. Okay. Hola. Ibro. Yes. Tola Mubarak nuti sini jenne. Gimana Mubarak nuti sini jenne. Lagi pada. Yo. Lagi pada. Namni mumbulo kamayu. Namni tola koi munjira. Boleh sekali jawab boleh step eka. Ada sekali di surah heti, di surah maiki itu boleh kebe bidati. Ibro jina asa. Mungkin kamu Mubarak kita namu kudara. Orang kamu biar tu sudah tu. Ibro lagi. Tola Mubarak nuti sini jenne. Uji Mubarak nuti sini jenne. Akka nama Mubarak wajjin riyaatti akka damiinaatti akka nama kaayiroo keessa jirutti akka nama maayikii fi Mubarak gidduu qaamaan jirutti sagalee Mubarak musammaa shira maayikii irra shiree guruppii giftaroota 15 keessatti jaartii namaatti jaarsisii diyaasporaa geema taphachiisuu hin qabnu jee suuraa Mubarak biyya 8 dura maayikii nu erge ummata kanarratti ifa haa taatu baasii gattamu hin baasiin gatta. Ani hin baasiniin jaa. Akka jiru taamantee dhimi. Fidaati. Isis fidaati. Ija mataarra wallaalanii yoo araara taate isis fidaa. Walitti Ayyee maayikii shirna godha. Okay, maayikii shirna godha. Waan bareeda. Ayyee maayikii shirna godha. Lamaffaadha dabbaan waliin si dhaammadhu akkaawuntiin tiyya gubattee jirti ati quba qabdaa baatii lamaa oolan akkaawuntiin qabu. Tanaan kunoo namni naa kanne namoota as jiru kanallee asumaan dhaaf. Oloo kunaa godhaa tinaa dabarsi nuti qaba. Ayyee. Okay, akana gona amma sagalee Mubarak kan ittiin banaa eegaa ittiin banii naangetti garuu. Waddoo Ibroo koo maal fooloo irraa gaafatte moo sitti mufadhee jira wallaahi laazim. Wallahi si taa'ee jira baay'ee. Leebal fooloo kan ayyoo wanti isin qabne barbareessoo isin lachuu warra maayikii dura iti. Jara na fooloo kanatti fooloon jennee baran.
Aga maayikii baafnaan jemalee ani fooloo jenne bar. Mubarak dabiina karaa beesuun barbaadin. Okay. Abbaa gadaa karaa beesuun barbaadin. Okay, na dhaggeeffadha amma. Abbaa gadaa waan takkaan si gaafadha. Takka abbaa gadaa Ibroo takka isaa kijiba haasa'uu fakkeessuu haasa'uu argeen beeku. Haqa namni dubbatu hin jibbamaa feetu hin jibbita malee. Wallahi Ibroo kaleessa addatuun beekamini miti. Kaleessa gaafa waliin nam tokko nun beekin argeera eenyuun akkan ta'e isaa ol ragaan qabu yeroo keessa. Isiniin ta'u kan namni akkanaa isiniin ta'u yoo inni gadi ba'ee Oromoo koo Mubaarak akkas kana godhe na ta'e malee namni dhugaa koo dubbatu isiniin ta'u hin jaallatan. Abbaa gadaa. wajjin jira barbube umaan balleessi Biyya kan suuraa Mubaarak asirraa. giftara keetiif waadaamu mirga keeti hay Okay, qoyayye. Abbaa gadaa ammoo goota kamuutiin irraa qabadhaati waan jiru anaatu tartiibaan duraa fi duubaan isinitti himu. Okay. Maayikii illee fiduu illee barbaannu, walitti illee araarsuu illee barbaannu, waan jiru qofa takka lama kenneeti anaa isinii hima muutiin haa qabadhaa sagaleen ani itti isinii banu abbaa qaallee dhufee jira qoy abbaa qaalaa seenu qoy dura. Awwan gurguddaa seenu jira qoy osoo sagaleen baafnu dura. Aseenu abbaa qaatis. mee dabbal kiyya duraa soo wata kan goone maaliif sagalee tana banuus barbaachisu qofa natti himi. Sirri na dhaggeeffadhu ayye. Okay, tole afaan natti hime son banne haa. Ayye kunoo bilbila lafa kaatiin jira habigaa ta'eeti bijaalaan si qabu. Abshir abshir. Abbaa gadaa abbaa haqaa nama akka abbaatti nama akka obboleessaatti gaafa gara miidiyaa dhufu nurraa waan qabu sappoorti nu godhaa sagaleedhaan nu deeggaraa nu dhaadeessaa nu guddisaa gaafa namni hundi nu dheessu nu hojii dhaabbatee har'aan nu gahe sadarkaa abbaatti ilaalama nu biratti habaga isaatiif bilbilaa fi sagalee Mubaarak waliin lafa kaa'een waan inni na gaafatu qofa deebisa. Okay. Maaliif sagalee banuu soo raakisa abbaa haqaa maayikii yeroo hedduu asirratti waa'ee hin baane gaafa nuti maayikiidhaan waa'ee nu san jeessa dura Mubaarak barreeffama nu barreessaa ture suuraalee adda addaa haaroo keessaa nu ergaa ture obboleettii keenya akka inni barbaadu hin deemnu jenneetuma hanga tokko qofa keessaa fudhannee hanga tokko itti deemaa turre booda nu qoyinaan isin gadi deemne nuti. Lammaffaa eega muciyyoo miskiinni tun kaatee akkaawuntiin jalaa gubatee shirri meeqatti darbalee Kaya kedudukan itu pada saat itu ini bisa mereka ini otot abbaa kaamut baradhu hagaa siim Tole tole muut naa godhe jirra. Karaa deemu jira muut naa godhe yoo dhageessu please. Muut naa godhe. Engkau muti kau betul. Oh betul muti lebar dulu lagi. Jadi ngenyeti dia mboni dagaya Sagaleetiin nu dhagee bakki ni barate. Ayyee randi pada kepada Mubaarak musammaa shiraa fi xaxaa fi wantoota adda addaa maayikii irratti deemaa turan hunda keessaa harka qaba. Ji'a 8 dura barreeffamaa fi suuraa adda addaa kaayiroo keessaa nu ergaa ture. Tokko na qabadhaa. Akka inni barbaachisanitti yoo deemne ni baddii ni duuti jennetti waan ayaa fi faayidaa irraa eeggannuuf hanguma nu tola qofa keessaa fudhannee dhawaa ture. Akkanuma kana miti. Achii booda immoo shirri irra dhadhamee geema taphatuu dadhabdee giftii argachuu dadhabdee akkaawuntiin jalaa gubamee duullee teddummaatee cabxee miidiyaa kanarraa baddee akka haalsi akka sandalitti hin galchituun lafatti hafte. Kaan Dubaay deemanii kaan Kaayiroo deemanii beeksisa adda addaa beeksisa dhaaba meeqaa abbaa qabeenyaa meeqaa waa meeqa dalaganii waa meeqa argatanii isii nama ol seeni butinaa godha. Isii roga hundaan kallattii hundaan taphaa ala godhanii akkaawuntii si harkaa gubanii geema masiin qabatte kanarratti Mubaarak giftaroota 15 wali qabee jaartii namaa jaartii jaarsisii diyaaspoora haadha qabeenyaa birrii keessan baaftanii hin taphachiisinaa yoo dandeessan miskiina sappoorti godhaa jedhu Mubaarak. Giftaroonnummaa Mubaarak wajjin jiran keessa haadhamu tokko sagalee san guruupii wajjin iskiraashatii qofa osoo ta'an iskiriin rikoordii godhee naa erge. Yoon gabbee dubbadde uummanni kun nama nuu jeetiin itti dhiise guyyaa lama dura dabaree jirti. Ganama kan akkuma carraa Mubaarak suuraa maayikii gaddeeffatee nama 8 gubbatti maayikii dhawaa ture. Amma na bilbilanii na kaasanii amma mana Mubaarak dhaqee isaa isii dhoofuutti hin dhaqee andeenaan mana cufee irraa bee. Amma gaa lukkuun ablee hin qaltu haatee baaftee jaanii waan yoon hin gabbeetiin dubbadde jee uummanni narraan bitu jeessu daaddesan inni harka isaatiin eegatti bu'ee boodaan anis waan ibsa yoo gabbaatee akka miskiina kanaa bira dhaabbanne jee waan kana gadi abbaa qaba. Dhimma maakii sin galchu. Maakiini eessa dhaabadhe akkaawuntii feekii maalii qabaadhee tan na dhahuufi yaani akkan injifatamu narratti hojjetaa jira.
من أشمولي أصوم مالي برباتي أكاونتي سكمين عندك إيه لاني كنّي ما كين جبتشيسا مو نابس نتي مجرى دقي فتيتي وانين جو مجرشا دقي سا نابس مو فيادي أيا فتقدر جرا باراتي أكسيت وني دون بريك تنو رام بتم تكنّي سوداني ربي نمو إسحاسة تنوبوسه سنرة تنتي ساكوا نبري جرا جبابني يوم مسكينة تناغرغاري جيم أنا لك وارجت فولو سيل لك بكتيبوف قدام ميديا سيخدم يقول لي أنا كسر كتيبو يوغرغاري هو خجوا نو دعامي نمشي خلنا سير شراط فريدي فايدة سير بابو دارك شو برباد وجه والكاب سيني غير ميديا خراب بنيك كلامه هنگا ترافين كباس برباد سجله فيا duraan dursee hundi keessan jira keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh fayyada dabbaali waan godhuu barbaadu wanni mala keetirraa natti tolu waan godhuu deemtu waan dhimma hawaasaan mareettee goota akka waan paarlaamaa qabduutti kuni cimina namaati wanni marii dhiyaatte wanni murtooyte hundi waan hawaasni waliin godhe malee manni keeyaatoo malee waan dhuunfaa keetti goote jechuudha miti kun cimina garsiisaa koo qabaadha irraa baradha waan takkaan dubbadha waa'ee dhimma mubeedha jara keenya naaf mubeeni akka gartee ani antuutaa inni bashoodha yeroo dheertu ammas bilaash lafaa keetii miti jibbannasaa qabaadheetii miti akkaan isin jibbinna qajeeloo beeka akkuma gartee naaf atii kuni ni beekte dabbaan anaafisii fi namti lama qofaan biratti dafne gaafa addunyaan tun guutuun itti garagalte fiitii guutuun moohanneeti sanboota dhiichifne nageetti muumeegaa jennee biraa deemne ammas immoo gisee dhugaa garruus akkuma gaafa gartee inni rakkoo keesseenne dhugaa isaatiif cinaa dhaabbannetti gisee dogoggora garrees likki itti himneetuma qajeelfachaa deemna obboleessa keenya akkasima akkasii miti namni dhugaa akkasi duuba gaa rakkoon guddoon jirtu tan gartee muubeen qabu wantoota garii dila takka tarra qonnee jirra maaliif tan inni ummataa hojjetee guddoodha tan balleessarra dhuga dubbana jira keenya tanni hawaasa kanaaf dalageetu irra hedduudha tan balleessarra waan fi gartee liqimsarra waan ummata kanaaf kan irra hedduudha lubbuu namaa meeqa baraare tanaaf waa meeqa irra qunna muubee amma taatummoo dhimma maayikii taatu micoontu nama geema taphachuu deemti fayyaa teelaan geema taphachuu deemti micoontuun bikka durin jirtu gaafa duratti mijiyootana dhimma siidhaa adda tokkoffaadhaan namni waan kanarra dubbachaa ture dabbaalii fi jaallee ibsaadhaa fi caalaa nuuree caalaa oroo sabboona gareen teenyatuni gaafa waan kana akka jiru dubbachaa turre jibbanna siitii miti akkuma mobaayilii jibbanna hin qabne wajji dalaynee gisee gariis kabalaan dhoonee arrabsinee sirreessaa tola nama kana qajeelfachaa deemuuf goonutti maayikii gaafa sanis jibbanna siidhaa qabaachuun turre silaa gaafa san damma guurra turte aboo dabbaan maaliif akkana jaa Tole tu makane get. Cabin sarres fi dekana. Nuti duraan garre akkasiin cabuu teessu wal mareenneeti micoontu cabuuf deemti. Jennee irra duulaa turre. Dabarte maantana mube. Okay, waan obboleessi kiyya jee kana. Mucaa kana teeraan taaf. Waan dabbaal mootiin jee kana. Ati ummata giiftoroota walitti qabdee akkasii waan kana gartee micoo cabde tamma haaree lafaa ka'u jirtu tana. Akkasiin gartee giiftu waan kanarraa illee milkooyne. wanni godhaa jirtu jirti isa garraan maaliif mana cufte waan takka lama natti hime mubee si dhaga'uun barbaada fayyanaati galatoo mulfaadhu abbaa haqaa dhugaadha wanta ati dubbatte gaafa an nama dhabee fira dhabee dhugaa namaa dhossuun jaalladhu har'a wal bilooknus aniifati gaafa an fira dhabee dhugaadhaa wajjin akkuma jette na wajjin dhaabatte wallaahi abshir jette daareektii naa dawwalte si waliin jirra maallaqa liqeeffattee sirra jirtullee sirraa kafalla jechuun kee dhugaadhumaa garuu haqa bakka haqaatti haqa walii kenna giftara tokko foton ta'ini namoonni dhuunfaas keessa jiru diaasporaadha waa'ee gargaarsa ummataa irratti malee wallaahi waa'ee makii irratti walitti hin qabamne tokko jedhi lammaffaan immoo waa'ee makii irratti walitti hin qabamne jala mureensitti maal lammaffaan immoo maakii kanan tuqee fi ashmurii haasofti an argitee geemaroonni tokkos nu fakkaataa هلانين أبشر جبهة جلني أنا هلانيني نانا رفسي دينغتا يو أتي مكي إنجفتي متى نابد ديشا وريغا لين چاها غفيت سيكنا أولومون دوبرتي رتكو سامبي كيستو ممكي رتكو سامبي نوجلين لين چاها شوال قبسيم نجر هلاني وجين ودرتوني كو قوتوني بيكو أما أشموري دان نا رفسي تتسي چونا مكاكو وابني بالي جيماروني تكو تكو ساكاونتي فيكي دان أچي كنوف كو پاني جرو
saba koo maaloo koo jettee na tutte nan dhagee suuraa sii anuma. Ya, namni Mubarak tuinaa Mubarak reaaktii godhuu mirga qaba Mubarak badiin qabu asittis amma dubbiin nu galee jira.